بخاري زمنا شيخ موتري خرب انتهي فيه برقوت خيرهم فدنجروسا مشركا كفار مردين اسلام ميدو يادو شره جبا سنوك بن دقيا مجره نمو يرو أمان تنخيستي gahee isarra jirtu bahuun nurraa dirqama gahee isarra jirtu namuu mata matatti qabeenya fiitiin amantii islaamaa cinaa dhaabbatus haa ta'u deebii akkasuma beekumsaan cinaa dhaabbatus haa ta'u humnaan gartee amantii islaamaa tana ol guddisu haa ta'u namuu gartee amantii islaamaa tana ol guddisuudhaaf namuu amantii islaamaa tana ol guddisuudhaaf ta'aa buudha qabaa jechuu qabsoo godhuudha qaba kanaaf inshaallahu taala rabbi nu haa laaffisuu isiniin jecha inshaallahu taala jajjabachuudha qabna obboleessa kiyya obboleettii tiyya waan garii laafteef duuban deebiin jiruun addunyaa tun haala kanatti ittiin fuftu ni dabartii jechuu haala kanatti ittiin fuftu jiruun addunyaa tun ni fooyyeti ni jijjiiramti ati namni hiyyummaan rakkatte rabbiin si jibbee hiyyummaan si cinqee kana qabeenyatti kanne jaalatee qabeenyatti hin kannine abadan qabeenya namni tokko qabeenya qabaachuun jaalala rabbiin isa jaalatu hin mul'iftu tana kanarraan dagan namni rabbiin qabeenyatti kanne tokko rabbiitu isa jaalatee kannee fi abadan hin mul'iftu addunyaan jaalala rabbii hin mul'iftu wallaahi addunyaan tun osoo hanga goflaa bookee geesse maasaqaa kaafiran jaaban rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala nabiin keenya salawaatullaahi wasalaamu alayhi osoo addunyaan tun hanga goflaa bookee kan geessu taate isiitu hanga sin geenye malee kaafirtoota liqimii takka gartee liqimsaa gal liqimsan takka hin liqimsiisu jaabar addunyaa laa tazinu indallaahi janaaha ba'uuda rabbii biratti addunyaan goflaa bookee hajiyaa tokkoon geessu hajiyaa lamaa dhiisi goflaa bookee hajiyaa tokkoon geessu kanaaf addunyaan waan rabbii biratti sadarkaatti qullee hin qabne waan xiqqii takka rabbii biratti sadarkaa hin qabne ammoo anaa fi ati biratti waan guddaa nuuf fakkaachuu mala waan guddaa nuuf fakkaattee hawwiin teenya yaanni keenya niyyaan teenya halkanii guyyaa isirra deebitee namuu shaakalamuun malaa jechuu kanaaf rizqii baraka rabbii isinitti haa kennu nama insha allahu ta'ala addunyaa rabbiin bira kaayee xoorataa rabbi baase kanuma gartee diin islaamaa qofa dagaagsu ka diin islaamaa shaashaa godhu rabbi nu haa taasisuun isiniin ja'a du'aayii tana aammin jii obboleessa kiyya obboleettii nama dhibdeen qaama keessa jirtu si haa fayyisu rabbi si haa fayyisu dhibdee qaama keessa jirtu rabbi si haa fayyisu dhibdee qaama keessa jirtu si haa fayyisu fira keetillee rabbi si haa fayyisu dhukkuba wallansa hin qabneen rabbi si hin qabini insha allahu taala haajaa takka takkaatiitu jira gaatan namuu akkamatti laalla yaa khaliqa kiyyaatummaan na beekii namni biraa kana beeku hin jiru jaan takkaa jira sanis akkasuma rabbi si haa tahu haqa kee namarraa si haa galchu keetis kanamaatis sirraa rabbi haa galchu liqii fuula hiriyaa teetii rabbi sin dhaabini akkasuma hiriyaa teetiif illee raddaati rabbi sin taasisini nama sarraatanya nama rabbi sin taasisini insha allahu taala nama rabbiin qabeenyaan guddisee nama fooyyoo rabbiin haa taasisuun isiniin jaa insha allahu taala barnoota jirtanis barnoota keessanis jabaadha akkasuma naggada jirtanis itti jabaadha akkasuma wajjin naggaduu keessatti barachuu keessatti ibaadaan akkan hin dagatamne bakki irra jirru addunyaadha jiruu addunyaa tanarratti gonkuma if hin dagatan akka nama imaltuu karaa deemuuti namoo imaltuudha jiruu addunyaa tana keessatti imaltuudha karaa yaa'u jira imalu jira imaltuu tana yoggaanee fi deemtu akka nama dafee bakka imaltuu san dhaqee haajaa fi san fudhatee deebi'uu gartee gara mana fi deebi'uutti saffisaan karaa imaltuu sanii deemuudha qabnaa jechuudha inshaallah namni tokko yoggaanee fi fakkeenyaaf imaltuu deemu sinqeeffatee deema imaltuun sinqee malee deeman hin garre takkallee hin garre garuu irra hedduun nama sinqii malee karaa akiraa yaa'u jira sinqii malee galaa guduunfachuun barbaachisa sinqii fudhachuun bareeda namni sinqiin fudhanne yoo asii deeme ni khasaarama ni sheenawa rabbi irjicuuni la'alli a'malu saalihaa akkana jee sheena yaa rabbi waa xiqqishoof duuba na deebisi khayrii dalagadheetii waa hundaanuu guutuu tahee dhufaa jee sheenawee harka babbanee waywaatee rabbii kana igaaboo akkasigaa ichi wulii basungandii ganda murtee irraa dhumaatimi wanni if duuba deebuutii fi kunkunis hin jiruu jechuu kanaaf obboleeyyan kiyya ka islaamaa akhiraa yaadachuudha qabna jiruun addunyaa akka akhiraa irraa nun dayne tahuudha qabna khayriidha baallaman qabina ammuma kaa warri salaataati kara salaataa kaa ammumarraa yeroo viidiyoo tana gaditee daawwatteerra kara salaata keetii kay kara ibaadaa teetii kay yeroo mindiliftiin ati jala seentee uffattee raftu oowwituun sun si wajjin qabriin seentu buleeyso ifaan ati ibsattee ampoolii jala teessu guyyaa qiyaamaa si wajjin qabriin seenu duutee qabrii seenu teessa qiyaamaan dhuunfaadhaa fi waliigala qabdi qiyaamaa dhuunfaa nutti addeema nama hunda mata matatti guyyaan qiyaamaa nutti haa jira
maali nu afaan fiigu jirti duuti nuti sisii afaan fiigu jirra kanaaf obboleeyyan kiyya hanga addunyaarra jirru khayrii saammachuun nurraa barbaachisaadha obboleeyyan kiyya rabbi isinaa milkeessu milkii biyyaan addaa rabbi isinaa milkeessu riskii tasamii rabbi isinii haa buusu tadachii rabbi isinii haa baasu kaabaa kibbaa isinirratti walitti haa deebisu ta dhufte barakaa keessa rabbi haa kaa'u warra gartee insha Allahu ta'ala خنا قرتي ربي جتش خنن تنا دابت مسكيناته هي خريج ترابس ربي سناتايسو أكنا جا إن شاء الله تعالى ونين سنجو تنوما دبين ديرت فردين في أنجان أولي رافي دبين جباب دب بريدا كم ورمون جتتي ونين سنجو خانو مقد أمسخ يا خدمات إن شاء الله تعالى hanga walit deebinutti viidiyoo magabaabtu tanaan bohaaraan isiniin jaa chaanaalee kungaa Abdurrahmaan Mojoja chaanaala kana subscribe like share godhuun tiyaame teeysanii obboleeyyan kiyyaa subscribe maashaallah godhu jirtanii godha warri yaada qabdan koomentii jala nuu kaayaa yaada qabdan jechuuchi jala nuu barreessa maamiloota keessan hunda bira akka geessu share walii godha inshaallah taala chaanaala kana guddisa waa hedduudha asirraa harkachuu teessanii fuulduraaf illee karooraaf waan ajaa'ibaa dalaguu teenya filmii ajaa'ibaa asirratti dalaguu teenya diraamaa babbareedaa hawaayee rabbii kana gartee hawaayee shari'aa kana diraamaa bareedaa asirratti dalaguu teenya akkasuma nashiidaa ajaa'ibaa akkuma amma dura daawwachaa jirtan nashiidaa babbareedduu asirraan harkattan walaloo ajaa'ibaati asirraan harkattan akkasuma gosa babbareedaa du'aayiidhaa fi waa hundaanuu qophiidha chaanaala kana subscribe like share godhuun teessanii wabillahi tawfiiq assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa